Godina Qellem Wallaggaatti ispoorteessitoota garee kubbaa miilaa bulchiinsa magaalaa Dambidolloo fi Gabaa Roobiif magaalaa Dambidollootti simannaan taasifamee jira. Godina Qellem Wallaggaa bakka bu'uun shaampiyoonaa naannolee Itoophiyaa magaalaa Jinkaatti dorgomamuun liigii biyyaalessaaf kan darbe gareen kubbaa miilaa bulchiinsa magaalaa Dambidolloo jiraattota godinichaatiin simataman. Akkasumas gareen kubbaa miilaa aanaa Hawaa Galaan shaampiyoonaa liigii tokkoffaa Oromiyaa ta'eef simannaan taasifamee jira. Ispoorteessitoonni kunneen simannaa taasifameefitti gammaduudhaan gara fuulduraattis injifannoo caalmaaf hojjechuuf deeggarsi hawaasaa kan barbaachisu ta'uu himanii jiru. Isa achitti immoo wanne dhufne caalaa dhufnee miira hawaasaa akkasiin agarree gaafa ilaallu dhugaa dubbachuudhaaf jecha tuna hir'ataa baay'ee gammadeera. Akkasiin uummata kana gammadanii akkasiin arguu kootti baay'ee natti toleera. Kilabni kan uummataati kan hunda keenyaati kilabii kuni. Kanaafiyyuu deeggarsa uummataa baay'ee nu barbaachisa. Ammas akka isaan nu bukkee dhaabbatanidha kan inni gaafachuu barbaadu. Amma sadarkaa tokkoffaadha gara liigii sadarkaa tokkoffaatti kan inni ol guddanne. Isa amma irra turre kanarra caalaarra baay'ee cimaadha. Kanaaf maal gochuun akka nurra jiru yeroodhaan shaakala jalqabu bakka qaawwaa qabnu irratti immoo ijoollee dabalachuudhaan garee kana xurutti cimsine kanarratti nu immoo jabaannee hojjenne iddoo yaadnu sana ga'uudhaaf qopheedhaan seenye jechuun barbaada. Dhugaa dubbachuuf miira natti dhagahame miira baay'ee natti toludha. Maaf jennaan uummanni urjii lixaa ganama kaasee gammaatti akkana baay'ee nu simachuu isaatii fi dhugaa dubbachuuf uummata urjii lixaa baay'ee galateeffadha. Maaf jennaan dadhabne osoo hin jedhin aduu keessa bokkaa keessa nu deeggaraa turani. Asitti qofaa miti achi dhufanii nu deeggaraa turani. Uummata kanaaf galata ulfina guddaa isaaniif qaba. Dhugaa dubbachuuf ammaan booda ammoo wanti nu dhaabu hin jiru. Iddoo guddaa kageenyu abdii guddaan qaba. Sadarkaa liigii tokkoffaa Oromiyaa marsaa jalqabaa irratti sadarkaa tokko hanga furii bahuudhaan gara liigii tokkoffaa Oromiyaa waliigalaatti darbuudhaan achirratti shaampiyoonii 2017 liigii tokkoffaa waliigalaa ta'ee yeroo naddeebi'u hawaasni kun bifa kanaan nu simachuunsaa haamilee guddaa fi gammachuu guddaa nutti horee jira. Amma piriimeer liigii Itoophiyaatti adeemuun kaayyoo keenya isa ijoo galma nuti qabannee manaa baanedha jechuudha. Kanaaf hawaasni kun nu bira dhaabbatee deeggarsa barbaachisu nu godhee kilaba kana gara fuulduraatti akka tarkaanfachiisuun dhaamsa kooti jechuudha. Hawaasnis kilaboonni kunneen cimanii itti fufuu akka qaban himuudhaan gama hundaan deeggarsa barbaachisu kan taasisan ta'uu ibsanii jiru. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Dambidolloo obbo Girmaa Dangalaa ispoorteessitootaa fi jiraattota magaalichaan baga gammaddan jechuudhaan injifannoon argame cimee itti fufuu fi cimneen hojjennaa jedhan. Kubbaan miilaa nuuf aadaadha. Kubbaan miilaa duwwaatu hin taane ispoortiin nuufi aadaadha. Qellemii fi Dambidolloodha. Kaleessa isa ture har'a eessa jira borummoo eessa gaa kan jedhu abjuu isaa qabna mul'ata isaas qabna. Kanaatiif dargaggoonni keenya ijoolleen Dambidolloo sadarkaa gadi irraa ka'anii hamma liigii biyyoolessaatti darbanii shaampiyoonii ta'anii dhufuu isaaniitiif baay'ee gammanna. Kun immoo kan hin ta'uu danda'eef tumsa hawaasaa bukkee goree jaalalli ispoortii hawaasa kana keessatti biqilee jiru isaan keessatti biqilee dagaagaa waan jiruuf boris taanaan kana caalaa haamileen isaanii akka guddate sadarkaa biyyoolessaatti biyya keenya bakka bu'anii akka isaan injifatan taasisuudhaaf nutumsi keenya yoomiyyuu butteellaatti hin deebi'u jechuun barbaada. Itti gaafatamaan waajjira dargaggoof ispoortii godina Qellem Wallaggaa obbo Obsaa Shifarraa milkaa'ina argameef qoodni hawaasaa guddaa ta'uu himuudhaan kilaboota kanneen cimsuuf waldaan deeggartootaa hundeeffamuudhaan faayinaansiin cimee utubuudhaaf hunduu ga'ee isaa baachuu akka qabu dhaamanii jiru. Baay'ee sin jaallanna hawaasi keenya akkasittiin baatanii simannaa jaalalaa simannaa gootaaf gootan jaalalaa ispoortiif qabdanirraa hawaasi keenya kana bukkee dhaabachuuf kilabiin kun ammas seenaa akka inni galmeessu ta'eera jechuudha. Kana qofa osoo hin taane kilabii biyyaalessaatti darbuudhaan magaalaa Jinkaatti kilabiin keenya kilabii jaallatamaan kun sochii gochuudhaan akka naannoo Oromiyaatti kilabii tokko qofa ta'ee liigii biyyaalessaatti makameera. Baga gammaddan. Tokkoon sa'aatiitiif kaaree 160 lafa magaalaa Dambidolloo irraa kennineeraaf jechuudha. Isin faana jirra jabaadhaa. Anis akka hawaasa magaalaa Dambidollootti isin faana jirra. Bulchaatti aanaan godina Qellem Wallaggaa obbo Mangistuu Darasuu injifannoo argameef ispoorteessitootaa fi jiraattota godinichaan baga gammaddan jechuudhaan ammallee milkaa'ina caalmaaf ga'een dargaggootaa olaanaa ta'uu himuudhaan ispoortiin godinichatti beeksifamuu eegale cimee akka itti fufuu fi tumsa barbaachisu kan taasisan ta'uus dubbatanii jiru. Uummanni godina Qellem Wallaggaa fi magaalaa Dambidolloo naannoo ishee ispoortiin jaalala misooma nageenya akka ta'e qabatamaadhaan uummata mirkaneesse waan ta'eef
isin nu bukkee dhaabattanii jabaattanii waan hojjettaniif sadarkaa kana ga'uu dandeenye jirra jechuudha. Akka naannoo Oromiyaatti kilabii urjii lixaa qofatu Oromiyaa bakka bu'ee liigii tokkoffaa Itoophiyaatti dabalamee baga gammaddanii isinii jechuun barbaada. Kilaboonni keenya gabaa roobiis ta'e bulchiinsa magaalaa Dambidolloo gammachuun uummata keenya kan inni galma ga'uu danda'u yoo kilabiin kun itti fufee injifannoo galmeessi, yoo kilabiin kun itti fufee humna godhatee wal dorgommii adda addaa irratti hirmaate waan ta'eef ammas miirri gammachuu amma keessa jiru ammumarraa ka'ee har'umarraa ka'ee sagantaa kana booda dhaabbatee gara hojiitti galuu danda'u nurra jiraata jechuudha. Kilabiin kun lafaarra ga'een kan dhaabatu osoo hin taane kilabii dorgommaa cimaa ta'ee mo'atee godina Qellem Wallaggaa beeksisuu danda'u akka ta'u abdii waan irraa qabnuuf akka mootummaatti kilabii kanas ta'e kilaboota gurguddoo aanaalee godina keenyaa keessaa bahanii godina Qellem Wallaggaa bakka bu'anii dorgommiidhaaf dhiyaatan akkuma kanaan dura tumsuu jalqabne ammas tumsi keenya itti fufa. Dhumarrattis manni maree ispoortii magaalaa Dambidolloo ispoortistoota garee kubbaa miilaa bulchiinsa magaalaa Dambidoollootiif lafa mana jireenyaa kennuudhaan akkasumas sirni beekamtii fi badhaasni maallaqaa taasifameefii jira. Gabaasni kan waajjira kominikeeshinii godina Qellem Wallaggaati.